walumaa galatti waaqni. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala Kuutii kan taatan marti keessaanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsaa kana keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan maamila koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa nurraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Ammallee deeggarsi keessan akkuma itti fufeettaa ta'uu laayikii gochuudhaan akkasuma yaada qabdan koomentii jalatti nu barreessuudhaan sheerillee taasisaa. Isiniin jechaati obboleewwan kiyyaa baay'ee tokko isin jalaa badee jira dhiifama guddaa isiniin jedha. Ijoollee baay'een keessanillee baddee kanaan jettan ammallee baay'eedha. Sababiin badeefis immoo xiqqoo isinitti dubbadhee ture dheengaddaa akka isiniifillee barumsa ta'utti jedhee tooni jechuudha. Garuu sana malee miti rakkoon biraa isin jira. Gaafa cuftan kanka akkuma argaa jirtan kana bifuma raayuu laaltanii nama madaaluu hin dandeessan waan ta'eef wantoonni isin mudatan baay'een isaanii hin jiranii. Ilmi namaa immoo jireenya isaa keessatti waan kamiyyuu obsaan dabarsuuni bu'aa bayii jiru sana hundumaa obsaan tarkaanfachuun dirqama sababii natti ta'eef jechuudha. Akkuma nama kamiyyuu obsaan dabarsina jenneetuman obsee isin jalaa badee ammas yoo waaqayyo jedhe hin badu. Lammata immoo akkuma viidiyoo xiqqoo asirratti isiniif fannoo jedhe kana argitanii irra caalatti wanti baay'ee na rakkisaa ture haala sanii yookaas immoo waan akkasii sana mijeeffachuu fi tokkoffaa viidiyoodhuma hojjechuuf illee kana dura sirraa isinii dubbadhee jira. Sirritti jechuudha haalli isiniif hin mijatu. Sana xumuruuf immoo steepii baay'ee isinitti fudhata. Haa ta'u malee yoo waaqayyo jedhee amma xumuradhee jira. Guyyaa muraasa qofa naafa. Ijoollee baay'een immoo kanneen akkamittiin argannaa birrii amma kanaatiin argamuu siin danda'a jettanii baay'een keessan na gaafattanii jirtanii ni argama. Garuu namarraan akkuma kana dura isiniin jedhe nama yookaan nama isinitti aanu nama aantee keessan ta'e fira keessan irraan waan kamiyyuu sana biratti maallaqni keessan jiraatee naani rakkoo tokko hin qabu waan kamiyyuu argachuu dandeessan. Isiniin jechuun barbaada egaa obboleewwan kiyyaa xiqqooshii wanti na mudatte waan tokko lama miti. Sun immoo ani isinitti mee osoo hin taane waan boru isinumti ijaan laaltanii tooniyyuu hubachuu akkasumas immoo beekuu dandeessanidha waan ta'eef kanaaf ammaaf kana isiniin jedhee isinitti hin himu. Egaa gabaabumatti maaliif badde warri jettanii kanaafan isin jalaa badee isiniin jechuu barbaadeetanii ammas immoo yoo waaqayyo jedhee hin badu. Waan amma isiniin jedhu tana qofa sirreeffachuu qaba sana sirreeffadhee jennaanii wantoota baay'eedha kan isin deebii na biraa qabdanii kanan isiniif deebisu ta'a isiniin jechuu jaalladha. Egaa akkuma argaa jirtanii gaafa viidiyoo waraabuudha jettan sagalee waan garaagaraa wantoota adda addaa isin jalaa gala baqa firiidamiin argattan walumaa galatti ammootu kana biratti gaafa wantoonni tokko waan biraa itti isin jalaa dabalamu of isin jibbisiisa dhugaa maaliif ani amma miidiyaa akkasitti guyyaa guyyaan viidiyoo hojjechuu jaaladhu waa baay'ee sana ofuma koorra ka'ee of jibbeera. Sun immoo waan nama tokko lama qofa mudatu miti waan nama kamirrayyuu dubartoota ta'anii waan nama kamirrayyuu jiraachuu danda'udha. Kanaaf waan hundumattuu immoo gaafii na gaafachuun keessaniin oolu sana immoo qas jedhee wantan isiniif ibsu ta'uu danda'a isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa ammumayyuu ani viidiyoo dubbataa jira garuu sagalee biraatu galaa jira akkuma argaa jirtan kana tariin irratti gubee dhiisee isaa hin beeku. Innaa walumaa galatti firiidamiin qabdanu akka garaa keessaniitti waa barbaadan hojjechuu dandeessanii waanan amma viidiyoo gabaabduu asirra isiniif kaa'e kana amma xumurattanitti jechuudha. Kanaaf yoo rabbi jedhe immoo hin xumurama. Jireenyi Itoophiyaa keessas ammas badaa waan nama intinii jedhu miti garuu walumaa galatti fayyaa keessantu dursa. Gizee isin dhukkubee jedhe mootuyyuu dirqama maal dursuu qabdanii waan hunda gattanii fayyaa keessan of yaalchisuu yaalii guddaa fudhachuun dirqama sababii ta'eefu. Kanaaf ani dirqama sanaaf nati kan ta'e sababa akka dhufeen dhukkubee qoricha fudhataa turedha deddeebi'ee jechuudha. Ammas immoo amaloota waan garaagaraa gaafa natti dhufan deebi'ee dhaqee akkuma dheengadda isiniif dubbadhe qoricha ammallee baay'ee miti garuu xumuree jira garuu qoricha akka duraanii fudhachuu hin danda'u. Amma haalli nan itti jiru naaf hin ayyamu isiniin jedheen ture. Kanaaf walumaa galatti obboleewwan kiyyaa isin jala hin badu isiniin jechuu barbaada. Egaa gaafii amma asirratti ijoollee baay'een kan darbee irrattis ta'ee amma viidiyoo gabaabduu tana irratti baay'een keessan na gaafachuun keessaniin ooltanii rakkoo tokko hin qabu. Waan gaafii isinitti ta'e kamiyyuu jechuudha yaada keessan na gaafachuu koomentii bal'aa barreessitanii waan kamiyyuu na gaafachuu mirga qabdanii. Egaa walumaa galatti waaqayyo yoo jedhee obsa bakka asirratti obsa guddaa isin gaafata jireenyi waan hunda sirreeffachuuf jechuudha. Malee amma sana hin jiraatamu jechuu miti garuu obsa isin barbaachisa.
Kanaaf obsaan har'a ga'ee jira anillee jechuudha. Kaboru immoo rabbi beeka. Yoo waaqayyo jedhee sirreessuu fi bakka meeshaa itti guuree waan tokko sirreessuu qofa naafee achi booda waan jiru kan walumaan laallu walumaan haasofnu ta'aa jechuudha. Akkasanii isin jalaan badu baay'een keessan illee dawwaltanii masmarri kooyyuu cufaadha. Yeroo na dhukkube kanatti silkiillee na jibbisiiseera isiniin jedhee jira. Kanaaf nan argattan sagalee sinaa qabdan bilbiltanis jechuudha nan cufee wifi immoo ittiin guunne beekatuman dhiise isiniin jechuu barbaada. Kanaaf amma garuu hin badu dhukkubni kan koo inni amma maal akka ta'es baree jira. Amma naaf danda'ametti inni na ashannafatee son taane ani isa ashannafeetuma dhufuuf yaala isiniin jechuu barbaada. Egaa ammanuma jira isiniin jechuu fanani walumaa galatti fuuluma koorra yoo ilaaltanii waa baay'ee hubattanii haa ta'u malee wanti hundumti isaayyummoo akka achii sanatti as jiraannan sobaa. Kanaaf ina gartan baay'een keessan jechuudha. Hammamis yoo ta'e immoo kayyartuu biyya ofii namaaf ga'u hin jiru isiniin jechuu barbaada. Egaa walumaa galatti waaqayyo biyya keenyatti nagaa nu haa kennu. Hunduma keenyaaf rabbi nagaa nu haa kennu. Yaada keessan komentii jala naaf kaa'aa. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Nagaan naaf tura.